nasruu keenya yaa rabbii keetiiji ijoollee kana eessaa ooftan jechuurratti qabamnee mana jirra. Keellaa guddaa kanarratti qabamnee jechuudha nasruu keenya. Jalqaba irratti hundi keessanuu viidiyoo tana laayik tuquudhaan koomentii jalatti gololchaaf du'aa godhuudhaan sheer godhaa wal biraan gahaadha. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maatii YouTube channel Gola Artii Family. Ilmaan Oromoo bakka jirtan maratti warroota biyya keessa jirtanis qabiyyaan baay'ee jirtanis warroota amantii adda addaa qabdan hundi keessanuu bakka jirtanitti nageenyi Rabbii isin bira haa jiraatu obboleeyyan kiyya kam jirtan. Akkuma amma jalqaba irratti sagalee muraasa xiqqoo sii dhageessan guutuu isiitis ni dhaggeeffattanii gololcha yeroo ammaa eessa jira maalirra jira kana gaa warroottan gara messengerii fi akkasumatti gara WhatsAppiinis nagaafachuu turtan hunda keessaniifuu deebii isiniif taajeetii yaada itti aansee immoo du'aa godhuu fi qabdanii gololcha yeroo ammaa bakka malee jira gololcha yeroo ammaa kana maalirra akka jiru sagaleedhaan isin dhaggeeffachiisaa hanga gaa xumuraatti naa waliin turaadhaa. Jalqaba irratti hundi keessanuu viidiyoo tana laayik tuquudhaan koomentii jalatti gololchaaf du'aa godhuudhaan sheer godhaa wal biraan gahaadha. Egaa obboleeyyan kiyya kanatti aansee sagalee gololcha maalirra akka jiru hanga xumuraa waliin dhaggeeffannaa na faana tura. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nasruu keenya yaa rabbii keetiiji galatoome makiinarra nu keesse ergaati makiinarra nu keesse biraa deemne deemaa oollee deemaatti bulle amma gammatte jechuudha magaalaan seensa magaalaa irratti bawwaa baajanii keellaa guddaatu jira. Keellaa guddaa kanarratti qabamnee jechuudha nasruu keenya qabamnee sababa ijoollee takka qabamne ijoolleen haati ijoolleedhaa eessaa nuun jechuudhani haati ijoollee eessa nuun jechuudhani qabamnee akkasitti haadha ijoollee fidaadhaa nuun jechuudha. Ijoolleen nuti yaanu taanitti tumaashii teenya tanoo deemtuun beektaa miti ijoollee afran jaarsa abbaa fidi jedhanii isiidhanis ijoolleen isiin deemtu waraqaan qabdu. Nutillee ijoollee namni yoo gartee ilmoota namni nutti kan tasan wajjii fi kiyya ijoollee Abdurrahmaan fi Bilaalillee haadha fidaadhaa nuun jechuudha nasruu keenya. Akkasitti qabamnee jirra. Takkasiiti mee warra jiraatte haa sagalee tiyya warra geeffatte yoo irra jiraatte taate nuti umallee nuun jenne beekta umallee nuun jenne ijoollee haadha qabne haadha fidaa jan takka tiyyaata gartee haati bira jirre tana. Ammoo gartee abbaan bira jirre tana dumaashin teenya jalaan deemsan abbaa isii fidaadhaa ijoollee akkana mooftanii jan jechuudha seeraa miti tokkaa waraqaa gartee dhalootaa fidaadhaa tabii sanatti dhalatuu fidaadhaa jan jechuudha. Akkasi mee warra jiraatte sanaa deemu sagalee sanaa warra beekaa isiisi. Takkasiiti nasruu keenya yoo irra jiraatte hadaraa yoo irra jiraatte meme gurbaa gaafa miidiyaa dalaynu adanirraa sagalee Oromoo gartee nu waraabee ol ergu gaafa miidiyaarra dalaynu miidiyaa dalaynu gololchaawuu dindala hubatilleen Gola Artii Oromoo gubbaa dalaynu san akhbaaraa si oduu nu kennu san ijoollee baara irraa buute fi kana gartee rakkoo isaanii kana nutti himaa ture san sagalee nu gabaasaa ture san lakkoofsi isaa jalaa bade gaa hagam burjaajii taatti jiru atilleen gaafa qabaatte olteen beeku garuu mee qabdaa mee yoo qabaatte lakkoofsi isaa sanii naa ergaa rabbiiti. Waalaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Gololcha obboleessa kiyya qaalii fi gaarii akkam jirta nagaa fayyaadha. Nagaan achi geessanii fi wanni feetillee haa taatu bar hanga ati bakka geessuu qilleensarraa eessatti hin baarakkoo gartee bakka fedhe si mudattu si biraan jira. Duuba hoo amma maaliif jirtan boo? Abooni jira gurbaani ni jira lakkoofsi si jalaa badee. Tamam anillee moobaayila xiqqaa tokko keessa jira ammaan baasee amma isa dubbisee bakka isin jirtan sanitti akka isin dhufu godha. Boo waa takka yaadin gololcha si biraan jira. Aho baabaa kiyya galatoome yaa Gola Artiidha aho bara yaa tokko si qofan qabaa. Aho waan irra jirtuun seenee beekadhu sumatti ol ta'u kadhadhe malee yaa ona furtee jirtaati. Yaa boo maal achi geenyee miti magaalaa akkuma gartee ol seenu waan hin gartee ijoollee kana eessaa ooftan jechuurratti qabamnee mana jirra. Aho rabbii mee akkan jeetiti. Gurbaa gartee gaafa miidiyaa gololchaawuu fi gartee Gola Artii Oromoodhaa jecha gartee achirratti sagalee ta'a turre san asii waa akhbaara ol nuka kennu san gartee lakkoofsa isaa gaa burjaajii biyyoo tanaatu lakkoofsallee gartee bilbila jijjiiruu fi kanaan harkaa balleesse lakkoofsa isaa ni qabdaa seeti hoo mootummaas gartee wal beekanii inni gaa isaatu akhbaara asii ol nu kennu biree gaafsanii nama rakkateef kan hunda karaa baaraa kan hunda gartee viidiyoo ol nu maree ol nu kennaa ture. Lakkoofsa isaa ni qabdaa wal biyyii mootummaan wal beekaa gartee akka gaa ijoollee tulteenya taate kanallee taatu ragaa akka nu gahu. Way ani haabatu aboo yaa gololcha eessattiin qilleensa irraa ba'ame shabakaa irraa hangaati gartee bishaan achi tarkaanfattuu takka kar tokko kareen itti qilleensa irraa bahu hin jiru.
Hai ijoollee haadha fiddan malee yookaan janii maali dubbiin akkanaa baabaa kiyya nama obsaa siifibiin siifi nagee qabdanii amma dura wayi miidhaan takkallee isin rageesse laal na dhaggeeffadhu ammaan nama sii godhaa amma namni si dubbisaa wayitamma namni si dubbise garteemi hogguu si dhufan ilmaan kee ta'u waraqaa fi kana harkaa qabdaami waraqaa ragaa harkaa qabaannaan mootummaan waan jettu takkan qabdu yoo barbaachisaa ta'e gartee isaan gaa naman beeyin waa gaafachuun wooma jiraati nama isaaniin wal beeku akkannaan takka rakkoon sirra dhuftu hin jirtu baabaa kiyya yaadin sibiraan jira waa takka yaadin. Simoon jiraate yaa jiraannan lakkoofsuma isaa yaa lakkoofsuma isaa lakkoofsa isaatiin na dhaqqabe aanatu nu qabi. Jala toomi makiina mallee nu keesse wal biraa mul'annu gaa jaartiin ta'eetis ni dhabte viidiyoo maruun nu mijjanne Oromoon viidiyoo marinaadha nu jette yeroo makiina irra qorullee yoo viidiyoo marree rakkoodha. Kiyyoo tolchiti teenya dhageessa gartee mootummaa haga gartee makiinaa chiyachi goree waan fiffeetu mootummaa nu jala gartee dawwaltee karaa nutti ni jenneeti sodaannee viidiyoo maruu dhiifne gaagaafsanii gaafate makiina nu keessani. Alhamdulillah gartee amma gaa makiina illee nu keesse achillee jalaa baafanne garuu amma mootummaadhaa waa'ee biitti waliin qabattu ijoollee gartee wanni laata dumaashin teenya deemtu ijoollee afran abbaan bira jiruu miti reesiin nama itti kannate. Sanii fi ijoollee tiyya lamaanii fi takka taa gartee ilmoo namni nuti kannasisan sadii jaaf dirraati. Sanii haadha fidaadhaan hundeen jechuudha. Haadha siidhaa fidaa jan. Ijoollee immoo gartee dumaashin teenya deemtu sanis abbaa fidaadhaa janiin jechuudha. Akkanumatti ilmaan namaa guutanii karaa yaatanii seeraa miti takkaa waraqaa ittiin dhalatte fidaadhaa lagaa fidaadhaa takkaa immoo nama isin beeku gartee ijoollee sun keessan ta'u fidaadhaa hundeen jechuudha. Nama san dhabne jechuudha nama san hin beeku nama arginu. Lakkoofsaniin qaba baaseetiin jira ammaa kun gartee moobaayilii xiqqaa tokko keessa ture bar silaa hogguu ati dura sagalee naa qabdu saniin isarrattuu bilbilee akka kallattiin si bilbilee si dhufu godha. Moobaayilii xiqqaa tokko keessa jira ammaan keessaa baasee lakkoofsi kanumaan amma miseejiin si erge kana lakkoofsi kanin amma miseejiin si erge kana inni asirra bilbilu atillee amma irra bilbile ammaan gartee sagalee ta'e tana eegaan dhaggeeffadhee booda ammumaan tana harka kaaniin irratti bilbilu jira irra bilbileetiin isa dubbisee haasi dhufu lakkoofsi kun kaniin amma si erge kana. Lakkoofsa maaliin na argite miseejiraan na argite iimoodhaan naan ergine gaa'ee iimoon na argite moo miseejii yoo ergite laalimee rakkina konnekshiinatiin saana biran geenye yaa hoo golaa artee keenya jabaadhu gaabaa kiyyaa garaa jabaadhu ammaa telefoona beekadhu namaan barbaadadhaadhaa janiin noo jaman malee telefoonni dhoorgadha telefoona gartee meeshaa teenya feete waa hundaa nurraa furaniitu bakka takka kaa'anii namaatuun hin jiru wanni biraan jiru telefoona ol qaqqabuun dhoorgadha an ta'uu nuun jani ammoo amma gartee Uno anak mas karaa wajjin taa'ee roota mootummaa wajjin taa'u jira as karaa yookaan waraana na bira taa'u jira namatti bilbila dhuuti nama si beeku yookaan nama asitti sitti dhufuu danda'u jira tanaafu akkas jedhanii yookaan immoo namni gartee namni ati si beeku hoo jiraate namni ragaa sii ta'u hoo jiraate haa mudiira keessanitti nama Oromoo irraa gartee biyya sanatti irraa mudiiratti bilbilee akka gartee ilmaa kan kee ta'u ragaa sii ba'uu naan jenne jechuudha natti ruuqani. Eega akkas taate waan takka rakkoon qabu bar nama isaan beekan kan mootummaan beektu ka gartee isin beeku karaa achitti gartee fakkeenya abbummaa isin irraa fudhachuu danda'u. Miseejii ammaan barreessee gurbaa ammaan barreessee fi marsa takka itti bilbileen kaasuun fakkaata. Ammas namni yeroo tana gartee Ramadaana ati ammachi irra bilbilii amma miseejii barreessee fi miseejii tana agarraan amma kalau jee isinit dhufa waa takka illee rakkoon qabu baabaa kiyyaa abbaa takka illee yaadin gololcha. Waa takka yaadin. Sibiraan jira baabaa kiyyaan gachi baatutti wannummaan feete haa taatu qilleensa irraas gadi bu'u si cinaan jiraati. Waa takka illee yaadin namni mas dhufa. Awoo gara toomi lakkoofsi naa dhufee jira Nasru lakkoofsi naa dhufee walaartii lakkoofsi misee jira naa argite naa dhufee jira ambara imoodha keessatti nee guttira dhufee ayyee naa dhufee jira gala toomi amma natti bilbilan illee natillee natti bilbile itti natillee natti bilbilan illee amma natti bilbila awoo rabbi tasaa siyaa qabdu gala toomi kalaas takkanaati jabaadhu tiitiitti bilbila amma sagalee irra hedduu jaasa'uun hin barbaachisu ati isatti bilbilaa atilee isatti naa bilbile itti jabaadhu akka gartee mootummatti falan nu godhu. Miseejiin si erge miseejiidhaan si erge telefoona kiyya xiqqaadhaan telefoona kiyya xiqqaa ka torba sadiidha saniiniin si erge malee imoodhaan si ergine miseejichuma keessa ilaaladhu sitti haasaatumaan harka tokkoon si erge. Naa dhufte an torba sadii irratti naa dhufte miseejin torba sadii irratti naa dhufte wanni 4G gartee ka torba torbaatiin fayyadamu jira beektaa ka torba torbaatiin fayyadamu jira. Waan imurratti naa argitan da telefoona xiqqaan naa argite naa dhufte galatoomi naa dhufte jirti amma nitti bilbilaa Rabbi tasaa siyaa qabdu jabaadhu inshallah akka bidumaashii wayyaadha. Umaa rakkoon hin jiru raguma nu baniitu akka isaan maa kun keenya ta'uu gartee akkamitti gartee waa balleessinee takkaa olmaa kanaan nee jaane qofa ragaa nu ba'uudha malee wanni biraan jirtu galatoomi baabaa kiyya inshallah waan irra ga'e dalaa kullaarsiif nima. Nasruu keenya gurbaan silkina jalaa haasee jira.
gurbaan silkii na jalaa kaase akki jee mee keellaa gartee bakkitti qabata san maal jamtii jeen na gaafate halaas wanni askara gaafadheetin itti hima na biraa gabbane beektam nuti kophaadha beekta mana keessatti magariicha keessa irraa ijoollee wajjin tan halaas kanaafuu nan gaafadhaa sanuu yaa intante dumaashin teenya sunis nu bira irti dhalaadha ilmaan dummaatanii beekta nama torba ta'e ijoollee torba halaas mee gaafadheetin itti himaatiti inshaallah bishaan telefoona na jalaa kaase dawaa godhi maa furmaanii dhufuu deema fakkaata yeroo asii gabbee nasruu keenya galatoomi yoo asii gabbee hatattamaan viidiyoo mara viidiyoo beekta takaraa malee takaraa achirraa yeroo karaa deemnu malee gadi hin dhiifne takkallee marre viidiyoo yoo achii baane yoo nagaan geenyas waan nurra ga'e hatattamaan viidiyoo mara asuma keessa gartee gibbii kana keessatti telefoona fayyadamuu fi yookaan kaamerallee qaqqabuun hin ta'u kanaafuu kaamerallee achi asii meetti qaqqabuu waan hin taaneef hin ta'u yoo asii ba'e as keessaa gibbii kana keessaa midhaan gartee afurmaata naaf qabboo taate hatattamaan viidiyoo maree maxxansa oromoon isa akka rakkanne inshaallah. Aboo alhamdulillah eeguma gartee gurbaan si dubbisee halas bakkittoo gaafadhu jara warra sibiraa gabba eegumma isaan ol deebi'an gaafadhuuti akkasitti ammatti himi gurbaan ammuma isinii dhufa aboo gandi nagaa qaba haashaan wayyaadha jajjaba waa takkallee uyyaadii yaaboo ta'e tanaan nu achisu jira wayiti waa takkallee uyyaadiin baabaa kiyyaa. Ayee galatoomi haa adaraa gaafartallee adaraa rabbii keegaa inshaallah akkuma gartee waliin jenna sanitti jabeesii bakka isiin jirtu sin dubbatini. Bakka gartee biiftuun mana keessa laan beektu beekta bakka isiin jirtu sin dubbatini inshaallahu ta'ala silaa jinniin isiidhaa nyaadamtee jirtu beeka amma jinniin hin jirtu beeka amma jinniin maali jennaan jinniin jalaa nyaadamtee amma haga gartee ramadaanni bahutti jinniin isii dalaytu sin jirtu hin beeknu garuu ati sheeyxaanni ni dhama jalbeeta ramadaana keessa tanaaf inshaallahu ta'ala jinniin gartee mana ooftee ufteef manatti sinitti fiddu sin jirtu warra gartee akka dalagaa arabaa laaltee itti darbitutti jalaa gartee dhabama bootitti bakka isiin jirtu hin dubbatini adaraa amaanaa sitti kanneen jira wardas buleetii akka buleetii naa jabeessi inshaallahu ta'ala hamtuun akka irraan geenye rakkoo akka irra kanne sibiratti amaanaa rabbi sitti dhaame inshaallahu rabbi as keessaa kannaa baasu nagaani. Aboo inshaallahu ta'ala hin rakkattaniiti namni silaa rakkate du'aa isii godhaa jiranii waa takkallee yaadini amma immoo silaa gartee waa hedduudha haasoyna turre tattee tabiraa gandallee gartee fuudhee bakka takka geesse wardaalleedha. Kanaaf waan isii adduu sin qabdu an sagaleeleen amma si hojii haasa'e kana hunda gololchaa keenya maxxansuufiin deemaa asirratti sagalee biraatii fi kanallee asin deebisini ni gahaa anaa isin hubata bira dabrii du'aayii qofa gartee atilleen oromoodhaan du'aayii naa godhaa jiini anilleen viidiyoo amma maxxansuu deemu sagaleen amma maxxansuu deemu tanarratti akka du'aayii sii godhaniin godhaa oromoon asii kuma maattuu yeroo ichi gabbaate viidiyoo marta inshaallahu ta'aalaa rabbi si haa milkeessu habiibee kiyya waa takkallee uyyaatiin nagaa rabbi si haa geessu. Lakki barra wanni ni isin jechuu barbaadu immoo waa'ee isiidha asirratti sagalee isin kaayiniiwu maalii fi ni ga'an sagaleelee tana maxxansuu fi deemalaa gololchaa keenya hordoftootaa fi maxxansuu deema rakkoo isin keessirtan tanallee harkanii jeeti kanaafuu waa hedduu as gubbattillee dubbachuun nun barbaachisu amma maaliif viidiyoodhaan waraabu jira waan ta'e jecha kanaafuu waan hin maxxansuu deemu jecha naati wal quba qabnaa anammaan tana walumaa galatti isii fuudhee bakka takka geesseetiin jira bakka akkasiitiin geessee bakka akkanaatiin geessee dubbachuulleen hin barbaachiftu nuti isii fi anilleen walumaanuu bakka isin jirtuus du'aa isinii godhu jirraa waa takkallee yaadinaa isin cina jirraa. Hayyee nasruu keenya wardaa sumarratti bilbilaafi adaraa gartee rabbi hamtuu isin irraa qabu muciyyoo isa kottetti leessaa kottetti hafuura bakka qilleensi isiidhaa gartee naannaa isin jirtullee irraan bayna adara waa'ee isinlee dubbii isinlee irraa fagaadhaa dubbatinaa maqaa isinlee kaasina fagaadhaa irraa haga gartee rabbi isin dandeessitti irraa fagaadhaan isin jaa wardaan isaa irraa fagaattu atillee irraa fagaadhu waa'ee isii dubbii isii akkana si goona maarre numan kaasina ala adaraa amaanaa rabbi nagayetti sheeytaana isiiti yookaan hundallee rabbi irraa gaafata. Nagaatti gololchaa keenya nagaatti rabbiin si bira haa jiraatu du'aayin hawaasa keenyaatiif si bira haa jiraattu haga ati bakka geesse bakka deemteef geessutti qilleensa irraa gadi hin bu'u humaa yaadini inshaallahu ta'ala baabaa kiyya irraa anna takkallee wanni nuti dubbannus takkan jirtu takkanaatiin. Egaa hordoftoota kiyya akkuma ammaan tana dhaga'uu turtan guutuutti wantoota jiru hunda isin biraan gaheetiin jira. Irra baay'ee gaa nuti akkuma kanaan durallee isin dubbadhee ture keessumaan waan goonu goona malee viidiyoo irratti ol baanee maal jechuudha miti ammoo ammaaf alhamdulillahi gololcha gurbaan amma inni lakkoofsanaa argijee fi anillee nama dubbisee namni sunillee isa bira dhaqee wal harkuu isaaniillee natti himanii jiranii
inshallah ta'ala takkanati golol jamma bakka sanii gabbaanaan kana booda gaa imala isaa itti fufaa inshallah ta'ala du'aayi godhaadha hundi keessanuu garuu viidiyoo tana sheer godhuudhaan wal biraan gahaa laayikii hin dagatinaa laayikiin namoota baay'ee bira akka geessu gootii laayikii tuquudhaan koomentii irratti du'aayi godhuudhaan warri yaada qabdanis akkasuma yaada keessan nuu qoodaadha inshallah ta'ala viidiyoo biraatii walitti deemnaa buleeyyan kiyya warri biyya jirus qabiyyaan baa jirus warroottan amantii adda addaa qabdan hundi keessan oromootiya bakka jirtanitti rabbiin nagaa isinitti haa ta'u. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.